Ana amjal qabu. Oduun isiniif keessan keessaa intalli mul'isuu hidhamuu haati isii himti. Hidhamuu ishee kaleessa galgal nagee. Maaliif akka ishee hidhan hin beeku. Durtaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Opereeshinii Waraanaa Naannoo Tigraay gaggeeffame bir dhaabbate. The federal government took bold steps. Mootummaan federaalaa tokkummaa fi tasgabbii akkasumas olaantummaa heeraa kabachiisuudhaaf kutannoodhaan tarkaanfii fudhate. Of the country. Seerota koronaavaayirasii to'achuuf kan kabajee akkamiin fuudh guddaa tolfachuu dandeettaa sagantaa keessa dhageettan oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa. Aan asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Saayintistoonni UK fi Afrikaa kibbaa gosti koronaavaayirasii haaraan kasaafisaan darbuu biyya isaanii keessatti argamu ibsan. Vaayirasichi haaraan kun amal jijjiiratee dhufee ka jedhan vaayirasii duraan beekamu irra bifa dabarfamuun haqqabuu himan. Kanaan wal qabatee Ingilaandi, Iskootlaandi fi Weelsitti tibbayyaan qillee dhorkaan cimaan akka kaa'amu taasisan. Biyyoonni Awurooppaa dhorkaa imalaa UK irra kaanii jiran. Oduu dhukkuba kanaa maaliif yaaddoo ta'ee Zalaalem Taadessaa nutti hima. Vaayirasiin amala jijjiiratee dhufe kun hedduu sodaa uumuutti jira. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin duratti Wuhaan Chaayinaatti argame kan kutaalee addunyaa hedduutti argamaniin waliin fakkaatu. Vaayirasiin haaraan kun jalqaba kan mul'ate fulbaana keessa ture. Sadaasa keessa garuu namoota Londanitti vaayirasichaan qabaman keessaa harki 1/4 vaayirasii haaraa kanaan kan hubaman ta'ani. Walakkaa muddee keessas gara harka 2/3 ol siqe. Vaayirasiin haaraan kun baay'inaan kan argamu London, kibba bahaa fi baha UK'ttidha. Baay'inni namoota vaayirasichaan qabamanii kutaalee biyyattii biroo keessatti dabalaan jiru. Biyyoota addunyaa garaa garaatti namoonni hedduun koronaa vaayirasiin qabamuu hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 76.8 ga'eera. Vaayirasiin haaraan kun eessa akka dhufe hin baramne garuu yaaddoo ta'eera. Ibsi ammaaf kennamuu danda'u vaayirasiin haaraan kun nama dandeettii dhukkuba ittisuu laafaa qabuu fi vaayirasicha qolachuu dadhabeerraa akka ka'edha. Inumaayyuu qaamni isaanii bakka wal hormaata vaayirasichaa ta'uu ni malu. Vaayirasichi wantoota sadii beekamtii argachaa jira. Gosoota vaayirasichaa warra kaan caalaa saffisa cimaan bakka bu'aa jira. Jijjiiramni agarsiisu vaayirasichi akka irratti xiyyeeffatu godheera. Akkasumas jijjiiramoota sunneen keessaa muraasni seeliiwwan caalaatti akka miidhan laaboraatoorii keessatti mirkanaa'eera. Dhimmoota kunneen walitti yoo finnu vaayirasichi salphaatti akka tamsa'u agarsiisuu danda'u. Odeeffannoo ministeerri fayyaa biyyattii haga ammaatti qabuun gosti vaayirasii kun kan kanaan duraa caalaa balaafamaa ta'uu fi talaalliiwwan koronaa vaayirasii haaraan as ba'aa jiran kan dandamatu ta'uusaa ibsan. Talaalliiwwan qaama vaayirasichaa hedduu akka haleelaniif kan shaakalan yoo ta'u vaayirasichi haga ta'e bifa jijjiiratullee talaalliin ni hojjeta. Itoophiyaa fi Suudaan wal dhabdaangaatti uumameen mariin furuuf borak wal gahaan ibsam. Torbaan dabree walitti bu'iinsi uumameen gam Suudaanitti loltoota irraatti miidhaan dhaqqabuu miidiyaalee biyyaa gabaasaa turan. Gam kaaniin durtaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakiin Opereeshinii Waraanaa Itoophiyaa naannoo Tigraay fudhattee bir dhaabbatan. Muusaa Faakiin kan dubbatan yaa'ii ariifachiisaa hariiroo misooma biyyoota baha Afrikaa Jibuutii taasisirraatti ammayyuu ittaana gabaas qaba. Guyyaa kaleessaa hooggantoonni biyyoota gaanfaa fi baha Afrikaa Jibuutitti wal arguun dhimmoota waloo irratti marii gaggeessaniiru. Mariin tibbanaa muddamni garaa garaa yeroo biyyoota gidduu mul'atetti taasifame. Opereeshinii waraanaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeesse dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa deeggaraniiru. Dura ta'an komishinichaa Muusaa Faaki Mahamat mootummaan Itoophiyaa tokkummaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf kutannoodhaan tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity. Mootummaan federaalaa tokkummaa fi tasgabbii akkasumas olaantummaa heeraa kabachiisuudhaaf kutannoodhaan tarkaanfii fudhate. Kun dirqama seera biyyoota hundarraa yoo eegamudha. Haa ta'u malee lolli Tigraay keessaa namoonni hedduun akka qeerraa buqqa'an godheera. Egaa dhimma deeggarsa namoomaa irratti Itoophiyaa bira akka dhaabatuuf yaada dhiyeessina. Keessumaa xiyyeeffannoo ijoo baqattootaa fi kanneen qeerraa buqqa'aniif kennamuu qaba. Particular attention should be paid to refugees and displaced people. Kana dura ta'an dhaaba TPLF yeroo lolli Tigraay eegaletti gamtaan Afrikaa dhimmicha araaraan akka xumura argatu Muusaa Faaki Mahamatitti xalayaa barreessanii ture. Mootummaan Itoophiyaa kun dhimma keessooti akkasumas birmadummaan biyyaa kabajamuu qaba jechuun rakkinichi araaraan akka furamu gaaffiilee dhiyaateef diduun ni yaadatama. Yaa'ii kanaan booda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti
hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD tarkaanfii fudhatame hubachuu isaanii fi Itoophiyaa deeggaruuf kutannoo isaanii waan ibsaniif galata guddaan dhiyeessaa jedhaniiru. Lola Tigraay baqachuun yeroo ammaa lammiileen 50,000 ol ta'an biyya ollaa kan taate Sudaanitti baqatanii dahataniiru. Kun osoo kanaan jiru torban darbee gaafa kibxataa milishoonni Itoophiyaa haleellaa raawwachuun miidhaan dhaqqabu mootummaan Sudaan ibsee ture. Akka gabaasa miidiyaalee Sudaanitti haleellaa raawwatan yoo xiqqaate ajajaa waraanaa dabalate loltoonni 4 ajjeefamaniiru. Dhimma kana mootummaan Itoophiyaa kan mirkaneesse yoo ta'u tarkaanfiin fudhatame garuu wantoota seeraan ala ta'an osoo dalaganiitii jechuun ibsee ture. Walitti bu'iinsa kibxataa booda Sudaan loltoota gara daangaatti buutuun ishee gabaafameera. Ministeerri muummee Abiy kamiisa darbe walitti bu'iinsa daangaa biyyoota lamaanitti mudate itti dhiyeenyaan akka hordofaa jiranii fi karaa nagaan akka furamu akka fedhan ibsanii ture. Marii IGAD guyyaa kaleessaa taasifame biratti kan wal argan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdok walitti bu'iinsa daangaa kanarratti mari'ataniiru. Bulchitoonni lamaan guyyoota 7 keessatti yeroo lammataa kan wal argan yoo ta'u dhimma daangaa wal qabatee dhimmichi mariin akka xumuramu waliigaluu isaanii ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti daayirektarri dhimma biyyoota ollaa Itoophiyaa fi IGAD kan ta'an አምባሳደር ፍስሐ ሻውል ሚዲያ biyyaalessaaf himaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውይይት ያደረጉት ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ሚኒስትሪ muummee keenya marii kan taasisan ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamdok waliin marii gaarii ture. Walumaa gala haala daangaa irra jiru tasgabbeessuun akka barbaachisu akkasumas torban kana biyyoonni lamaan wal arganii dhimmicha akka furmaatatti tolchan walii galaniiru. Baha Sudaan bulchiinsa Alqadariif daangaa Itoophiyaa daangessuun lafni bal'aa qonnaaf oolu biyyoota lamaan erga wal dhabsiisuu eegalee bubbuleera. Baatii caamsaa darbellee walitti bu'iinsa uumameen loltoota dabalatee lammiileen Sudaan 10 lubbuu dhabuu biyyattiin ibsitee turte. Mudannoo sana hordofees bulchitoonni biyyoota lamaanii rakkoo daangaa lamaan isaan gidduu jiru furuuf qaama ilaalee daangaa safaru hundeeffachuuf walii galuu isaanii ibsanii ture. Akka miidiyaan Sudaan Sunaa jedhamu gabaasetti mariin biyyoota lamaanii guyyaa boruu jechuunis kibxata ni taasifama. Waajjirri ministeera muummee biyyattiis ibsa baaseen mariin boor ta'uu himuun isaa gabaafameera. Marii hariiroo misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD irratti hariiroo dippiloomaasii Keenyaa waliin qabdu adda kutuuf kan murteessite. Soomaaliyaan kaleessa erga marii taasisanii booda hariiroo dippiloomaasii isaanii itti fufuuf walii galuun isaanii ibsameera. Marii kaleessaa irratti dhimmoonni wayita'oo ka'an irratti mari'atamullee dhaabbatichi ibsa baaseen beekseera. Dhaggeeffattootteen amma oduu gaggabaaboo isaniitiin jalqabaan mootummaan Eertiriyaa tamsaanii kooronaavaayirasii waan dabalatee to'annoo cimsuuf beeksise. Biyyaatti ji'a 9 dura ugura labsitus lammiileen seeraa kan cabsaa turan borii eegalee garuu cimsee akka to'atu mootummaa biyyaatti ibse. Mani murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidaataa namoota jecha shamarree Haayimanoot Badhaadhaatiin shakkaman irratti jecha ragaalee dhagaye. Haayimanoot Badhaadhaa Kooleejii Fayyaa Itoophiyaa Kooleejii Fayyaa Hospitaalaa Xiquur Ambaasatti barumsa ishee digirii 2ffaa kutaa laaboraatoorii keessatti qorannoo osoo jirtu caamsa 25 ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Mani murtii jecha ragaalee erga dhageeffateen booda galmee kan irratti gaafa Amajjii 24tti beellama qabate. Weerarri kooronaavaayirasii warra sagantaa fuudhii isaanii guddisanii qopheessuuf karoorfatan muufachiisa. Haa ta'u malee lammiilee Maleeziyaa tokko tarkaanfii ugurraa namoota 20 qofaa hirmaachisuu jedhu irraanuun namoota 10,000 seera waliin raayuun kabajuun guyyaa gammachuu isaanii irratti hirmaachisan. Keessummootii 10,000 sagantichatti hirmaachisan konkolaataan keessa dabran. Ajjecha lammiilee Veetnaamii 39 kareef isaanii konkolaataa fayyisaa magaalaa Essex keessatti argameen mani murtii nam lam yakkama ta'uu murteesse. Baqattooti kun konkolaataa foddaa hin qabne keessatti isaatti 12 hidhanii ukkaamamanii lubbuu dhabanii jedhan. Wardu kan keessa hagarii ijoollee jedhan. Gaazexeessitooti Aljazeeraa sooftiweer basaasaa dhaabbata Israa'elii ka NSO Group jedhamuun hojjetameen butamanii jedhan qorattoonni nageen saayibaa. Butiinsi kun hojjechoota 36 irratti kaa'eeffatee jedhan. Gabaasii Citizen Lab University Toronto butiinsi kan fayyadame laafiin sirna hojiin sooftiweeraa iPhone jedhan. Hoogganaan eejensii nageenyummaa aviyeeshinii Awurooppaa Paatriikii BBC Takimaniitti xiyyaarii Boeing 737 Max yeroo ammaa nageenyummaa isaa mirkanaa'e waan ta'eef balalisaa eegaluu danda'a. Gosti xiyyaaraa Boeing 737 Max kuniin bara 2019 hojiirra dhaabbate. Kun eegii balaan hamtuun lubbuu namoota 346 galaafate.
Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii waraanaa baatii dabargaa geesseen dhaabbati TPLF fi buufata waraanaa haleellaa gaagessee jedhee aangoo irraa buqqise. Lola kan keessatti lammiilee nagaa irratti badiin akka raawwate walimachaa turan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad opereeshinii kanaan lammiileen nagaa tokkolleen hin doonee jedhee parlamaa dubbate. Jiraatonni magaalee dubbifne garuu kan hin falman. Guyyaa waraanii magaal Maqalee to'atee meeshaa waraanaa dhukaafamaa tureen namoonni mana isaanii kireeffatan 4 du'uun isaanii dabalatee kan madaa'u namni BBC'n dubbise hime. gaatami hadid biratiyu boriiri imatsi waa'inna kaa'uu taabacad gazaayile. Meeshaa waraanaa cimaatu gara keenya dhufe nu rukute. Dallaa keenya keessaa namoota 11tu miidhame. Kanneen keessaa 4 du'aniiru. 7 madaa'an. Anaa fi haati warraa koo rukutamneerra. Mucaan koo tokkos rukutameera. Tokko kan mana kireeffatte jiraattu immoo harki cabeera. Kaan miilli rukutameera. Isheen sadaffaa immoo harmaa fi fuula ishee irratti miidhamte. Kanneen du'an afranuu kireeffattoota yoo ta'an abbaa warraa, haadha warraa akkasumas ijoollee isaanii dubartii 2tu du'e. Ilmi isaanii tokko garuu lubbuun ooleera. Ani haadha warraa kiyya waliin mana yaalaa deemeera. Kaanis hospitaala seenaniiru. Kanneen itti cime qofa ciibsu. Kaan qoricha barbaada jedhanii nuuf barreessan. Garuu qorichi hin jiru. Sirreeffamtoonni hidhaa bahan magaal saamuu fi waraanii nyaata isaan gaafachuu jiraatonni himan. Dooktorri magaal Maqalee gaaf waraanii mootummaa Maqalee to'ate reef namoota gara hospitaala fidaman 7 ganam 15 galgal keessa waliigalaatti 22 lakkaa'am jechuun BBC'tti himan. Intalli ministeerri muummee kadurii Mallas Zinaawii hidhamu haatiisii Azeb Masfin BBC'tti himte. Samahal Mallas naannoo Tigraay magaal Maqalee qabamtee jedhan. Obbo Mallas Zinaawii waggoota dheeraaf erga Itoophiyaa bulchaa booda waggoota 8 dura lubbuu dhabe. Akka giftii dureen duraanii aadde Azeb Masfin BBC'tti himanitti Samahal kalee humnoota nageen mootummaatiin magaal Maqalee qabamte. Saara timaalu shidhir sa'aat misheetina faliixna. Hidhamuu ishee kaleessa galgal nagee. Maaliif akka ishee hidhan hin beeku. Qaamni hidhamuu ishee irratti ibsa dabalatanaaf kenne hin jiru. Sanbata darbe qondaalli raayyaa ittisa biyyaa tokko akka barbaadamtu natti himee ture. Maaliif akka barbaadamtu garuu natti hin himne. Intalli koo ejjennoo siyaasaa qabaachuu malti. Garuu miseensa paartii miti. Gahee hooggansaas hin qabdu. Deeggartuus miti. Waan intala koo taate qofaaf osoo hin taane harka 100 mirkaneessa dhugaan jiru kana. Jireenyi si magaal Finfinnee kataa'e Samahal akkamiin gara magaal Maqalee deemtee haadhii si Azeb Masfin gaafan. Dabalataan intalli isaanii waliin ilmi ajaja waraana duraanii hidhamuullee himan. Zikhadat nana bu'a matsxaaf naaf tiyaatir zitaqayyara neeru. Kitaaba abbaa ishee tiyaatirratti jijjiirame eebbisiisuuf ture. Garee miseensota hedduu qabu waliin gara Maqalee kan deemte. Balaliin waan haqameef yeroo karoorfametti deebi'uu hin dandeenye. Kana tikeetii xiyyaaraa ishee irraa mirkaneessuu ni danda'ama. Barii ishee fi ilma Hayyaalom Arayaa Birhaana Masqal Hayyaalom jedhamu waliin akka fudhatan ijoollee waliin turan natti himaniiru. Angaawotarraa maaliif akka hidhamte gaafachuuf yaalee deebii hin arganne. Intalli ministeerri muummee duraanii maaliif akka to'atamte baruuf pirees sekreetaarii abbaa alangaa Itoophiyaa obbo Awwal Sultaan akkasumas dubbii hima poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bira mirkaneeffachuuf yaallus waa'ee dhimmichaa wanti beekan akka hin jirre himan. Dubartiin gan 32 Samahal barabbaan isii mootummaa dargii waraanaan fonqolchuuf lol gaageessaa ture Suudaan magaal Kartuumii dhalatti. Du'abba isiitiin booda sagantaawwan hojii ministeerri muummee duraanii Mallas Zinaawii yaadachuuf qophaa'an irratti fi waltajjiiwwan siyaasaa irratti dhiyaachuun yaada kennuu ala hirmaannaan isheen siyaasa keessa qabdu ol ba'ee hin mul'atu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya wiixataa ganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kana amma yoo ittaana keessaniif dhiyeessan asli galgalooti yoo waaqni jedhe borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.